Baba obboleettii dhaggeeffadhu obboleettii. Kana laal kana. Ana amma abdiinaa dabalee bilbilli ishees na bira jira qabeenyi ishees na bira jira ati nama tokko na sobsiisanii meediyaa irratti sobaan haasa'aa jiru ati waan akkanaa kana sobnaanii reeffi ishee sii galuun danda'amu jedhe ani immoo ishii dhabuun barbaadu reeffa ishee ijaan argee bakka awwaalachuun barbaada maaliif ani dhiirafis dubartiidhafis hangamni isaanii anuma waan ta'eef beeksisni keenya iyyummaadhaan jiru ani qaasira hojjedheen jiraadha waan ta'eef daa'imni isheen dhuftee ishee awwaalladhee gara jiruu kiyyaatti jiraachun barbaada injedhaan gara kootiin jechu gareef ishee ka gara Itoophiyaatti naa dhufe jiraashii dhabee reeffuma ishiitirree argee ka garaan koona jabaatu barbaada dhaltee dhala ishii hin argine mana tokko bitattee mana ishii ilaalu garaan kiyya na godhatee erga guyyaa afuriitii bakka olii gadan jooraa akka waan ani ishii arguu bakki na dindeemne jiru madhamaan kiyya na gubate bakkaan reeffuutti ishii arguun barbaada waan biraan barbaada. Abshir obboleettii waa tokko gaafadhu siifu dammaasi qabe obboleettii ko ilaalaal obboleettiin duute tuni nuufillee obboleetti reeffa obboleettii keetii siif ergina gargaarsallee si gargaarra jireenya amma seenaa kee agahaa jirra qorachaa jirra rakkoo hamaa keessaa akka jirtu sin beekna si bukkee jira nuti hawaasni Oromoo si bukkee jira si galee nuti si bukkee jira reeffi obboleettii keetii hin galu waan hin galleef TikTok irratti emoji warri fayyadamtanii isaa wayii komentii dhufa. Emoji boyichaa in ergina. Ila obboleewwan ila obboleettii tiyya. Tiyya qaali. Obboleettiin tuni nurraa illee duute. Siigalee kanaaf dhugaa obboleettii tanaatis akka baasnuu fi ati nu bukkee dhaabbadhu rakkoon tokko hin jiru reeffa obboleettii keetii hin galaa hangalchu hin baasidha kan galchu seera nuti immoo si gargaarra. Gargaarsa diinagdeedhaan si bira jirra. Gargaarsa diinagdeedhaan si bira jirra maallaqaan si bira jirra obboleettii keenya akkaratti ni ibsinu haga ishiin awwaalcha ishii waan ishii barbaachisu hunda kaffannee awwaallanna si gallee bareechifannee awwaallanna nuti si baasa qansiraati amma qansiraata keessa illee si baasna rakkoon tokko hin jiru hojii hunfaa keetillee akka hojjetu si taasisna si galee ati bichaan jabaadhu dhugaa obboleettii teetirallee dhaabbadhu dudduubbeetti hin deebiini obboleettiin ta'e hin galtu obboleettii wanni si gaddisiisu tokko hin jiru wanni si boochisu tokko hin jiru nuti hidhadhu jabaadhu ati jabaadhu nuti hawaasni Oromoo si bukkee jirra ishee nuti si duuba jirra akkasiinitti guyyaa afuriif akka ishii baasuuf irriiba dhabnee maraachaa jirra guyyaa afurarra erga du'a ishii dhageenye ciisnee iyyaa jirra sirraa akka obboleettii tanaa baasuuf si duuba jirra nuti waan hundaanuu si duuba jirra waan barbaachisu hundaanuu si duuba jirra si galee jabaadhu jabaadhu intala akkana jirtu reeffa obboleettii keetii nuti si gashaa iyyaadin garuu wukkilinnaa abbaan kee obboleessi kee eessumni kee wukkilinnaa nama takkan kennin ijoolleetu lamaa malee si galee garuu hunduu namni danda'u hin jiru waan ta'e malee namni irra deebi'amee kootii kon barbaadu abbaan kootis kunoo na bira jira goobes abbaan kootis na bira jira abbaan koo dadhabaadhaa nama beekumsa akkasii qabu nama Addis Ababaa miti Addis Ababaa ergan galee waggaa 10 kana keessatti anuma kan ishii taqabbalu anumatti adaraa anumatu hangafa isaaniitii dhiirafis ta'ee dubartiif ta'e hangafni isaanii anuma kanuma sila ta'eef anumatti taqabbala. Ishoo ati maal goote obboleettii koo kuni shakkii waan hin qabuuf irra deebi'amee reeffi ishii naaf marammaramee namni akkasii naaf agashu jettee mallatteessitanii kunoo guddataan jira rabbisa guddisu mucaa kana naa eebbisaa fooloo naa godhaa naa guddisaa nama haqa akkasiisatu bira naa deeme guddataan waan siin jedhe dhaga'i waraqaa hunda baasii fi ijoollee tuulamaatti naaf kennu irra deebi'amee naaf maramaramu kan jedhu waraqaa baasaatii biyyarraa erga akkasi Abu Rashiida sooretti barba abshir obboleettii koo garaa kee jahe obboleettii kee qabbaratte jechuun yoo dhiiga sii baaste akkasiinitti duute yoo beekteedha kana wal argaa jirra guddee argatteeni Guddee Jamilaadha baga argatteeni ana wal dubbisaa jirra waan jiru wajjin haasa'aa jirra rakkoon hin jiru siifu wal argaa jirra anumatu bilbila kennee fi guddeedhaallee ishiis dubbisaa jira waan jiruun maama ati hin boohin sitti himee jira miti hin boohini
keetis haadha keetis kan dhukkubsattee siree irra jirtuuf situ jira hangafni sihi wanti hundi sirratti jige nu ammatu si qarqarraa siin jedhee jira ani si qarqarra siin hin jenne urga kaleeti engadda kaleeti hadda sibira hafe kuno guddeellee wal argine waliin hasaa turre guddee san booda sabbaa sargee jira ati jabaadhu Chigale jabaadhu abbaa kee jabeessi bakka qansiraa haddaa fi boru kaleessa jettu isaa miti ka torban caalu si yonnoo goonanu eshi iyaadin guddee ati biraan deemin abboo si faani barbaachisu nuti ilmoo keessanii obboleettiin teenya nu biraa dhabamtu nuti simbira jirra waan hundaanuu simbira jirra nuti abbaa keenya obboleetti keenya simbira jirra nuti simbira jirra sabni Oromoo simbira jirra Akkaawuntii si fuudhiitiin barreessi waan sin gidduu kana ittiin tiraanispoortii asiif achi deemtu anatu si erga waan ittiin sin asiif achi deddeemtan anatu amma isa kana si erga akkaawuntii sirraa fuudhinaa ergi. Ganni guddata akkaawuntii ishee nuuf ergi anis nan galchaaf maallaqa anaaf nuuf ergisi furraa fuudhe akkaawuntii nu ergi waan tiraanspoortii ittiin deddeebitan haga obboleettiin teessan reeffi ishee simbira ga'u ittiin finfinne deddeebitan maallaqa ammaa isin galchina rakkoon tokko hin jiru isin garuu jabaadha dhugaa micayyoo tanaa baasuuf jabaadha intalli gaafa roobii haasaa turte halkanuma santu maaltu sillissee ishii bulche ganni gutata jara kana dhiisiiti maal taatan galatoomee akkam obboleettiiti akkam abbaa kiyyaa nagaan Harkatti baattee jirtu yeroo mana ga'ee siin galchaa jetteetti. obsi siin erga mana ga'ee amma siin erga isa bira dhaabbadhee dawwalee namni mana jiru hin jira siin erga akkaawuntii kiyya amma dubbadhu dubbadhu galatooma abba rabbiin si ajjeessu Nageessuu jabba. ilmoon tee Oromoo taate dhagaamanii dhagaani Hundumtiyyuu birriba Muuziqaan eessaayyee? warra haqa keessan barbaadanii. Muuziqaa jira biraa. Naajiraadha kunuu nagaa isaan bukkee erga dhaabatanii ani mucaan kun ikkoo waa tokko na godha jedhee shakkii keessa Guddataa koofeeggata. sodaa keessa gala. Kanaasaan. maaltu miita narra kaaya Ani immoo kana keessatti sodaadhu kan jajjabeessa obboloonni koo kun na bira dhaabatanii ani immoo isaanii na bira erga dhaabatanii ani immoo dhaabadhee nan gargaara gara kootiin bakka bira jiru jechuudha ani immoo dhageessanii Dhagama muuziqaa xiqqoo jira beektaa muuziqaa guddata simbira jiramti muuziqaan. guddata na dhagaani Yeroo takka hin dhagahan dubbii siin jettee takkaan wanna godhuu barbaade Abdii na dhageessanii imuut gootee jirta guddata. Moo ijoollee muut irratti hin godhinaa imuut sina godhisa. dhaggeeffataa turanii dhaggeeffataniiru. dhaggeeffanne dhagaa Dhageenya irraadhanii. dhagaa jirtan duraan dursee sabrii isiniif haa kennu rabbiin gara isin jabeessuun isinii jaa obboleettiin isiidhaan waan reefuun tana jetti saniin dubbachuu barbaade natti bilbilee abdiin wanni isiidhaan na bira jira yoonii fi anaa wajji dubbatte malee reef kasiilleen harkattu unaan jee jetti kanaafuu dirqaawwanni obboleettiin isiidhaa bilbilteef natti hin fakkaatu obboleettiin tee waggaa torbaan hin dubbisnee jetti nama waggaa torba sagalee isiin dhagayin abbaa biraa si dubbisu hin beekne akkasuma akkuma amatti reefu jetteetti amma immoo obboleettiin tee akkatti duute Oromoo maraatu jala cehee barbaadachuutti jira siifi barbaadanii fi abbaa keetii fi maatii teessanii isinii wajji dhalatte nutiif Oromoodha isiniif ilmoo fi obboleettiin Ijootti dubbadhu Rashiida. okay waan kana Ijoo akka jarri sodaanne onnee waan kennu waan onnee kennu. galee koy kanaafuu namni nagaan obboleettii teessiif dhalchu yoo akkana taate malee akkana siif hin ta'u siin hin jiru amma wanni garaa
keesi jabeessi. Dhaabbachuu si barbaachisa. Abdii bilbila isaa gochaa inni siif hin godha jee yoo kana taate malee akkana diduu qabdaa si jedhu barbaada. Arraan kaasee Nuti ni jirra. Nuti akka feeteetu waan ati jette dhaggeeffannee waan abbaan kee dhaggeeffannee haqa isii baasuudha waan barbaadnu yoo dandeesse